Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Egaa sa'aatii afuritti ka'een booda yeroo jalqabaatiif haga sa'aatii afurii rafuu kiyya. Maashaallah, tabaarakallah, dirqama yeroo takka takka nama barbaachisa. Wanti kun maal inni mee tilmaama akkanumatti eega ka'ee qixxaa godheen booda akkuma argitan kana qixxaa kana caccabsuutti jira. Maal gochuudha akka deemamuutu tilmaamuun isin rakkisu. Tilmaamni keessan dhugaadha moo itti dhiyaatan moo beektan moo hin beekne moo baruu yoo barbaadan akka xumura viidiyoo kiyyaatti turuu ni dandeessanii. Maashaallah, tabaarakallah. Egaa si kana qophii taasisee jira shaayillee danfisee bakkanatti egaa mee hundumaafuu waan tokko walitti haasofna shaashambaa jedhaattiin bohaaraa viidiyoo kana laayik sheer gochuun akka hin dagatamne akkuma argitan kana kun amma ka'aa jira maal isinitti fakkaatan naante salphina guddaan kun namni mana hin jiru firii jechuudha jechuun ijoolleen sa'aatii lamatti mana barumsaa eegee geseen booda mana barumsaa jedhe soorii mana qaraatii quraana jechuudha eegasi gaddeebi'eerra foga sa'aatii afurii maashaallah yeroo malee cinqiin hin barbaachisu sa'aatii afurii jechuudha akka biyya keessatti. Kabiyya Itoophiyaatti innaa kanatti ka'ee mee hundumaafuu uffata kiyya jijjiiradheetiin gara dalagaatti seenaa. Salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi akkamiin jana bira bareedolla alhamdulillah. Egaa kalatti maan ufta jajjabaa jira asitti ufta jajjabaa jira jechuudha. Akka sa'aatii kana raftee maal taatisa kushiinaa akka jiru agartanii meeshaan hin dhiqamne kursiin hin dalagamne maal jechuudha. Ganama ijoollee ciree abukaadoo nyaatanii deeman daabboon abukaadoo hedduu jaalatamu hojii jechuudha. እና አማንተና ኡፈት ጅጅራ ደገረ ሺታቲ እናንተ መነ keessatti jechuudha biyya keenyatti wanti firiidamiin uffatanii ነው jiraata shiitidha. Kanaaf shiiti yeroo kamuu faashinii irra dabaru jechuudha. Yeroo kamuu mana keessatti yoo gadi baatan ta'e malee mana keessa dalagaaf asfirammoo michi na dhawee jira bismillah michi hedduu na jaalatan dhiiseera garuu amma wanta mootummaa irraa kenna qabe hin beeku. Hundumaafuu gara hojiitti haaseennu uffata jijjiirannee kallattii gara maamii nyaatatti bilcheeffannuu seennee jira jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa sagaleen kiyyayyuu furdaa tokko ta'ee jira jechuudha. Maaliif galgala rafee ganama tokko maal hojjedha jechaa ture osoo marrafuu sa'aatii afur jechuudha. Namni mana jiru jedha ijoolleen ganama sa'aatii lamatti mana quraanaa deemanii sa'a jaha galanii osoo aniyyuu laaqana dalaginiif sa'aatiin jahan sun dhufta jechuudha. Laaqana ittoo firiijii waan qabuuf saniifin keessa sirriitti ilaalee duraa duuba ilaalee rafee malee akkanatti hin rafu. Maaliif sa'a jahattoo isaan dhufan laaqana barbaadan waan ta'eef firiijii keessa waxiin hin jira biddeenni hin jira kanaafuu waxiiwwan qofoo isaaf jechuudha. Namni mana hin jiru namni biraa jechuudha. Kanaaf rafee firii ta'ee amma garuu ofii kiyyaaf jiree dalagachuu qaba. Maal dalaga nyaata jibbisii wallaa laazim waan akka qufaa ana qufaa yoo na qabe na qufaasisu sagalee na jijjiira akkasumas nyaata na jibbisiisa jechuudha. Mee amma waan qufaaf ta'u laallee hojjanna asbara hidhee akkuma jiru nama daa'ee jira viidiyoo irra sirriitti mul'atu malee. Naa akkasii amma hundumaafuu mee waan tokko waan wayii hojjedha jedhiseetti yaadee daqiiqa amma muraasa kana keessatti yaadee waan wayii hojjedha tartiin keessan na waliin haa ta'u laayik sheer gochuun akka hin dagatamne. Egaa wajjumaan gara viidiyootti seenuun duratti kun harcee duqeetii yookaan fiinoo jedhanii jala harcee duqeetiidha. Achi aansuun biraawuniin kun sukkaara kun soogidda dhiqishuusi. Asitti immoo qimamii daabboo kan dhiyoo tana qopheessee akkaataa qimamii daabboo itti qopheeffannu yoo barbaadan viidiyoo kiyya jala seenaa soqaa ilaalaa. Namni tokko immoo qimamii daabboo yoo tolchuun qimamiin kamaal itti goonu jedhina mi'eessituu daabboo meeshtuu gosa afurraa walitti dabalee viidiyoo isin hojjedhee ture keessa seena laala. Viidiyoo kiyya jala yoo seentan wallahi waa hedduurraa barattanii. Kanaaf jala seenaa laala laayikii sheer godhaa akkasuma yaada keessan barreessan isin jaawannaa barbaachisu kana qopheeffadheen booda kallattii maan gara miiciquutti deemna jechuudha. Sukkaara soogidda kana bakkuma takkatti naqaa sukkaara yoo barbaadan dhadhatti illee godhuu dandeettan garuu asitti godhee eegasii soogidda xiqqootti godhee eegasii bishaanitti godhetiin ni dhaa kanatti eegaa qixxaa godha deema jechuudha. Qixxaa laslas gootanii akka nama godhe kanatti illee godhuu dandeettanii. Asitti mootu xiqqishuu meeshtuu daabboof qopheesse kana ani faxiira illee yoo godhu haphii illee yoo godhu meeshtuun kun hedduu natti tola. Eegas zeetii xiqqoo isii irra buusa akka arceen yookaan lixni walitti hin qabannee fi dirqamaa miti soogidda qofa illee itti gootan ni ta'a jechuu barbaadete garuu immoo maalitti godhee soogidda sukkaara xiqqeesseetti godhee qimamii daabboo xiqqootti godhee zeetii illee xiqqishuu itti godhee saniin booddee waliin dhaa jechuudha. Ammaan tana sa'aatii kan namni mana hin jiru garuu gizee tokko nuti maaliif of miine beektanii namni mana hin jirre fa'a
ta'a. Akka waan kun nafseen biraa hin nyaanne wayii yookaan nun barbaachisne wayiitti itti yaadna. Anillee yeroo akkasii yeroo baay'ee dabarsee jira. Yoo namni mana hin jirre buna hin danfisu waan dalagu waa takka jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu obboleeyyan kiyya. Namni gaafa ofii jiraate nama biraatillee fayyada jechuudha. Kanaaf of miidhuun hin barbaachisu. Warri biyya namaa jirtanii yaanni hedduutu isinitti jiraan hin beeka. Haa ta'uti garuu ta'ullee of hin miidhina. Dalagaa keessan dursa nyaata keessan nyaadha. Nama nyaateetu humnaan dalaga jechuun osoo garaa keetitti nyaanni si barbaachisu qo'ee amma nyaadha nuutu mana mukeenya keessa hojii nu gizee tokko akkas taane jechuudha. Qo'ee hojii geessetti ni nyaadha. Qo'ee kana godhee nyaadha. Mana sirreessitee hiiqaas eeggata hiiqaa dhiqatta eegas immoo qo'ee meelaqaan dalagaa jettu osoo qursiyyuu nyaanne barate yookaan namatu nyaanne wanti suni coggarraa keenya dhibee coggarraa nurraan gahaa. Dhukkuba coggarraa warra qabdan jirtan himiyama sababiin ka'umsa isaa tokkoffaa nyaata yeroo nyaatu dhaabuudha. Kanaaf haala kamuu keessa jiraadha. Dhiqqaattullee sa'aatii isitti cirees ta'uu laaqanas ta'us irbaatas ta'uu sa'aatii isaatti fudhadhaa isin ijaa hordoftoota kiyyaa eegasii miiciqee sirriitti ol qixxeesseen booda akkasitti xiqqoosi itti achi qaadee bakka nama ofirraa xaxxaraga. Asirratti yaasuu abadannaan dhufu keessi yedas nan jedhu maaliif akka ta'e hin beeku. Qulqulleessallee osoo oolee osoo dhiqee sirkoo naamusaan qulqulleessanii irratti yaasuun ni danda'ama garuu keessi gannaa fudhatu jechuudha. Ta'uti ani kan irratti yaasan saniin qaba waan ta'eef hoogaan madaama caa isirratti yaasaa caccabsaa godhudha deema jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dur jechuudha akka wanti eegizee caccabsaa gootan hin arga. Caccabsaan sun baay'ee mi'aa ka garbuu jechuudha. Qixxaa garaa isaa qixxammaan sunuyyuu addumaan mi'aa ammoo osoo godhanii akkasitti mi'aa'u isaan beeku. Qixxaan garbuu sun dhugaa dubbachuu ammoo osoo hin goone jennee nuti mi'aawu jennee yaaduu dandeenya garuu goone osoo laallee osoo godhee laalaqanii tokko jedheetuma yaada. Hedduu mi'aa yeroo sanitti yaadadhu jechuudha duuba deebi'ee meemoorii waggaa meeqaaf duuba deebi'ee yaadu. Hedduu mi'aa caccabsaa qixxaa garbuu garaa keessaa laafaa sana agartanii inni fa'a sirri bultee gizee dhadhaa wajjin caccabsaa waan baay'ee akka mi'aawa. Ani yeroo baay'ee kana kan naan dhufu caccabsaa ijoolleen hedduu jaallatti. Na kadhatanii dalaga garuu na kadhatanii isinii galee wanta sirri na kadhatanii dalagu tokko jira caccabsaadha. Caccabsaa fi wanni keekillee godhuun mana keessatti gizee tokko ima goota. Garuu ijoollee waan akkana kan guyyaarraa gootee guyyaa lamaan gootee barsiiste waan biraas hin nyaattu jechuudha. Kanaaf akka birqitti yeroo tokko qofa godhaa fi beekaatumaani. Akkana qixxaa kana yaafadhe qixxaa lama qofa ana qofa osoo ta'e takkaayyuu ni geetti. Garuu sa'aatii nama hojjedhee geessu isaan mana qaraatiitti dhufanii sa'a ja'a akkasitti dhufanii sa'a ja'a daqiiqaa 10 akkasitti dhufanii kanaaf lama akka tasaa ta'e immoo lama ta'ee jira qixxaan jechuudha. Kanaaf eelee faaraati irratti godha. Eelee faaraa tana gizee baay'ee maasa shaa'isii kan akkana irraa riddanii qulqulleessitanii qilleensi akka galu taasisina. Yeroo hedduu isinitti himaa biddeenni keessan hedduu isinii bareeda. Eeleen teessanillee akkuma bareedee isinitti horti yookaan biddeen isin jalaa baakesitti jechuudha. Kanaaf gurraachi daardaari hin jiru kun maaliin hin qulqulleessitu simboon hin jedhina sababa qaba jechuudha. Eeleen tiyyaa kana jalaa hin tabalashaan yookaan biddeen akkana jalaa hin baakessine biddeen baaka'ee jechuun beetanii akka babbaqaqu tokkiin akka isin jalaa ta'a jechuudha. Kanaaf maasashaa irraa riddan kana ladduum isii kan agartanii isima keessatti gadiyoonni goggoodha jechuudha. Bakka qilleensi galchuun takka akka hin jiraanne akkasuma isin jaa hordoftoota kiyyaa baay'een keessan akkasitti waan hubattaniif kana dubbataa irraa eegasii qixxaa kana irraa naqa eegee wayitee irraa rigeen booda akkanatti qixxaa lamaan hundaqa yabbuu osoo gootanii dansaadhaan garuu yabbuu hin jaaladhu haphisee godha. Akkasumallee mootu kunu sirriitti haginni bilchaatu eeguu hin qabu. Yoon bakka kun agartanii eelee faaraa waan ta'eef qaaguuti jechuudha ni bilcheesti. Sanittuu immoo ani haphii godhee sirriitti caccabsaan akka fedha abbaati. Ani haphii kanatti godhuudha deema jechuudha. Akkasuma nyaanni keessi keenya feene waan ta'eef akkasitti ni yaala. Agartanii maashaallah kana gootanii geessanii pilaastikii wayiitiin martanii leeyoon diqqoo si dirra galaa fi caccabsuu dandeettanii garuu amma kanatti caccabsuun bareedaadha. Haala salphaa ta'een siisteema fayyadamee bakka takka kan walirra qabee caccabsuutti jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haa nyaannuun isin nyaata baran keenya haa hojjannu dura hojjechuutti jira. Nyaachuun dura hojjechuutu dursaa miree kanaafuu hojjechuutti jira jechuudha. Aga xumuraatti na waliin tura. Viidiyoo immoo hundi keessanii laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuun akka hin dagatamne linkii wayillee azala isinii kaa linkii sanii bakka koomentii tokko faatirra isinii kaayaa gadi tuqaatanii dhaqaalaalaa sabskiraayibii godha laayik illee godha yaada keessanillee barreessaa mee namni na dhageettanii jirtanii amma linkii sana gadi tuqxanii viidiyoo abbaa fedhe haa ta'uu laaltanii
bakka laaltan san jala viidiyoo san jalatti ani mana siimbootii dhufee jedhaatii nama achi jalatti barreessaa koomentii yookiin nama laalee fi nama laalee akkasii addaan baafadha jechuudha. Maaliif laalu isinirraa uumaan hir'atu bari yoo laaltan viidiyoo namaa yoo laaltanii amma viidiyoo kana yoo laaltan mee maaltu isinirraa hir'ate homtuu isinirraa hin hir'anne jechuudha. Waayifaa isaa jettanii hin bitattanii anaaf garuu ilaalchi isin ilaaltanii yookaan natti gorfuu dandeettanii yookaan yaada hamaa naa kennuu dandeettanii yookaan yaada bareedaa naa kennuu dandeettanii yookaan mootu dassin jedhuu danda'a yookaan ejji kun maal jechuu dandeettanii miti sun ilaalcha keessanii garuu anaaf viidiyoo yoo laallame ana na fayyada jechuudha. Kanaaf bilis nama kamiif yoo laaltan laayikii tuqaa yoo isin laayikii gootan immoo viidiyoon baay'ee fafaaca jechuudha. Jechuun namni nama hedduu bira gaya yuutuubiitu akkas godha jechuudha. Yoo laayikii baay'ee qabaate sheer godha jechuudha yuutuubiin. Kanaafuu laayikii tuquu hin dagatinaan isin hin jaa haaluma argitan kanaan sirriitti caccabsaa ani caccabsaa koonni san hin jaaladhu gurra san hin jaaladhu caccabsaa gizee nyaatan agartanii akkuma isin hin jedhe san akka wanti gizee gootu duraan laafa jalaa san agartanii ka bututu san isa jaaladha akkas hunduu akkas naa ta'uuf amma kana butuchaadha sirriitti jechuudha. Ganuu haalli caccabsaa yoo jedhame sirrittillee bututuu hin qabu akka fedha abbaati garuu ani butucha sirritti butucha nama haga danda'een butuchuuf yaala halluudhaaf diqqoosi mixmixaa yookaan barbaree irra uwwistanii eegasii dhadhaatti gootanii sukkuumuudha. Akkanattillee godhuu baatan immoo dhadhaaf mixmixallee bakkuma takka gootanii uwwistanii dhadhaa ho'aan godhee nama dhadhaa ho'aan jaaladha. Dhadhaa qorraa natti hin tolu haala kanaan halluu isaa akka xiqqoo na jijjiiruuf itti godhereef jechuudha. Barbaree yookaan mixmixaa lamaanuu ni ta'a. Eegasii qophii taasifneerra jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo nyaataaf qopheessu jira guddaa ta'e gartanii anama tanaayyuu nyaadhu garuu isaan irratti akka bareeduuf akkanatti dhiyeesseera malee gara osoo nyaadhe maashaallah isin hin jaa kaafii kana ijoolleef kaa'aa kaamma sirra godhe kan ammootu ni yaala nyaatuuf ni yaala. Kunoo fal'aanaan dhandhamee isinitti agarsiisutti jira maashaallah tabaarakallaa jedha. Eegaa hordoftoota kiyyaa haala kanaan goonee raawwannee tiniin jirraa gizee tokko gizee nyaanni nu jibbiisee gizee mara biddeena waxii nyaatuun xiqqoo namatti wanni jedha waan garaagaraa jijjiirree dalagachuu qabnaan isiniin jaa nyaanni jibbisi jedhanii taa'uu qofaa miti. Har'a isin ajaa'iba bu'uun illee hin danfisne ganama shaayii tan akkana danfisee haala kanaan shaayii kanaan nyaatu jechuudha. Sila shaayii osoo hin taane aananii nyaatama cabsa yeroo baay'ee akkana. Cabsa ajaa'iba dalagnee geessine eegasii nyaatuudhaaf saalonii hin sirreessine daddafee hojiitti ka'uudha akka keeyyatti namni mana hin jiru isin jeera akka tasaa ta'e yeroo tokko hin jira miizee keessan boqonnaa barbaade alhamdulillah rabbil alamin taniifin keessi boqonnaa nama barbaachisee na dadhiseetu marrafe amma egaa ka'u sa'aatii 4 kanaafuu ciree nyaatuu qabu soomaan hojjetu hin jiru jechuudha. Silaan mana sirreessisu akka gizee kaanii subii ka'ee mana sirreessee meeshaa dhiqee waa hunda geessee eegasii qorsiitii eeggataa bunallee ni danfisne jechuudha. Kanaafuu ammaan tana egaa keessi booda jiddumaan namni natti bilbilee egaa osoo mangaan namni natti dawwal siin borobbi jedhi kaasii rabbii jedhi naan jette nama filachiisuu hidhatte jiddumaan as dhufe jechuudha. Bakka istoorii bakka dalagaa nyaata kiyya jechuun manas qabaadha dhufe shiita kana duriyaa kan filattee turte bifa irsaasiitiif kana agarsiisee ture yuutuuba irratti bifa irsaasiisan harmitiyaa iftaannaa erginaan jetteerti adaamaa gara boolloo naan jette boolloo ammallee deebi'uu jechuudha. Sumaanuu pilis hundi keessanuu viidiyoo amuu firii faamilii linkii isaa jala siniikaa pilis laalaa fi pilis wallahi laalaa fi subscribe warreen gooni subscribe godhaa viidiyoon isii viyuu kana hundaatu hin qabu garuu immoo pilis nama hojjetu kana jajjabeessaa. Ijoollee wajjin ta'aa viidiyoo waraabuun haga namatti ulfaatu hin beeka sanoo ijoollee xixiqqoo jechuudha. Kanaaf pilis viidiyoo kan laalaa fi linkii isaa jala siniikaa jechuudha. Egaa isii filachiiseen booda kallattii maa qursii kiyyaas qabadha dhufeetiin jira kunoo asin nyaatu eegaleeyyuu ture maashaallah tabaarakallaa. Amma isinumatti agarsiisuu dadhame asirra nyaatu hin barbaadu shaayii xiqqoo irraa dhugee ture. As dhufee nan bakka asuma nyaadhee ka'ee dalagatti dafee hojjedha jedheeti shaayilleen maashaallah. Maashaallah tabaarakallaa cabsa sila aannan isituu nyaatama duraan hin beeka akka hojii biratti cabsa kana hedduu dalagdi garuu ka garbuutti dalagdisi hedduu mi'aa garuu yeroo san jechuudha. Aannan itittuudhaan nyaatama gisee baay'ee aannaniin nyaatama nama shaayii nyaataa jira akkuma argametti akkana isin hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu chaanala kana subscribe gochuudhaan meeshaa mana keessaa uffata waan barbaadan ittiin ordarii godhataa jirtanii ana qofaa miti jechuudha. Ka fayyadamu isinillee fayyadamaa jirtan biyya namaa jiraatanii Ameerikaa ta'uu danda'a biyyoota gurguddoo biyyoota isteetii garaagaraa keessa jiraatan ta'uu danda'a.
Dubaay, Suudii bakka haa ta'u jechuudha. Bakka teettanii kunoo maallaqa keessanillee ta'u nurraa warri godhatanii maatii keessan gammachiisaa jirtan kunuu faayidaa guddaadha jechuudha. Nama biyya fagoo jiraadhee haadhatii gammachiisuu barbaade akka uummatti haadhatii gammachiisa jedhee cinqamuu danda'a. Garuu sooshaal miidiyaan kun wallahi faayidaalee ni qaba, miidhaalee ni qaba. Faayidaa isaatti caalaa akka abbaa itti dalagateedha. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti isinillee fayyadana qofaa miti jechuudha. Kanaaf subscribe godhaa yoo viidiyoo gadhiisne laayikii tuqaa nama kamuu namni kamuu YouTube irratti taafatu kun dalagadhee of jijjiira jedheeti. Kanaaf bilis nama kamiifuu ilaala. Ijjitiin dhukkubdinnaan ta'e viidiyoo jechuudha. Sumaan du'aa naa godhaa bilis marti keessanuu waan hin jedhuuf tan isin namni galuuf illee danda'a, galuu dhabuu illee danda'a. Hedduu du'aa na barbaachisa. Bilbila akkanatti ufafoo kaayee waraabe normaala. Garuu namni daraatas qabeena waraabe ijjitii akkana onnaan laaltu jechuudha. Ka'ee hundumaafuu akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa diriyaawwan kana yoo barbaadan gosa 5 dhufa. Kaleessa gadhiis tokko illee yoo barbaadan gosa 5 dhufa. Shiitaaf shaarbii yoo barbaadan qarshii 4,000 illee 4,500 illee hagalee jira. 4,000 4,500 4,300 akkuma onni isaatiin shaarbii isaa wajjin jechuudha. Namoonni kennaaf jettanii cinqamtan isa fudhatanii bareedaadha. Maaliif 4,500 bituu jechuudha. Akkasumallee diriyaa qannasu qabda warri jettanii nagaafattan diriyaan qannasu gosa 2 nabi jira. Tokko kana kunuyyuu hedduu qannasa. Qarshiin isaa jechuudha kaawwanirraa 10,000 ol bitanii namaaf kennuuf yaadina. 10,000 gadi. 8,000 gadi 5,000 6,000 normaala. Nama sitti dhiyaatu keessa nama fira keessirratti dhiyaatu dhiiga yoo ta'e malee diriyaa bitee maal bitee waliin gaa jechuun dikkoo isin ulfaata. Uffata dhiiraa uffata biisa warra gaafatan wanti kamuu nu biratti ni argama. Uffata shurraabii garaagaraa shurraabiin hawwata ayinataan na bira jira maashaallah tabaarakallaa. Namoonni barbaadan dhuftanii maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu dandeettan. Viidiyoon kee har'aa kan maal raawwateeti jira hordoftoota kee viidiyoo biraatiin inshaallah yoo rabbi jedhe walitti dachaana. Nageessituu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Hidhiin xiyyaasitti dhiilama ta'uu heddi michi nadhaa inatti fakkaate. Ammallee dhadhaa kan dhadhamaatiin dhufe hin jaaladhu michi akkanatti alarratti waa nyaatu kana. Yaa ubaran dabarra qabadhee gadhiifadhu jira. Hundumaaf akkasii laayikii tuqaan isiniin jedha obboleeyyan kee laayikii tuqaa subscribe godhaa share godhaa. Inni biraan mootu namni hedduun maaliif sheerii nongoone sheerii osoo haga fedhe godhaa waliin kun uummanni ilaalu jechuudha. Mee viidiyoo kaleessaa saniyyuu sheerii godhee jira. Nama 200 qofatu ilaale. Bismillah. Namni subscribe kenna fakkeenyaaf anamma warra subscribe guddaa qabu so YouTube kee share naa godhanii jedhe yaada beektanii. Akkasumallee warri subscribe isaa kiyyaa gadi osoo isin subscribe nu goote isi maamila fakkeenyaaf subscribe kuma kudha yoo qabaadhe namni tokko kuma 4 yookaan 5 yookaan 6 qabaate maatiin kiyya sun hundi waan laaluuf itti fakkaata yoo share maa nu goone jedhan namni hin laalu jechuudha. Please nama salphachiisin alaalamee viidiyoo share yoo namni godhe ani share isiniif godha namni barbaadan linkii jala kaadha garuu namni hin laalu jechuudha. Akkanan isin jaa hundumaafuu isinitti illee dhedheeradha hin beeku dheeffamaa ni caalu hin jiru. Egaa guyyaa kayrii isiniif haa taatu illee ciree kiyya sa'aatii 5 amma nyaadheetiin gara hojiitti aanutti deema jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan karaa WhatsApp kottaa isin keessummeessa. Egaa oolmaa kayrii isiniif haa taatu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja jechuudha mara keessanuu. Bye.